Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee baankii Kajareen guyyaa har'aa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jedhee guyyaadhaan qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni akkuma yeroo darbeetti jiru birii Yemenii fi birii Paakistaan qofaa jechuudha. Isaan kun hin daballes hin qannasnes jechuudha. Isaan kun maaliif biroota keessas baay'ee xiqqoo ta'anii fi yoo dabalaniif hammamuu hin dabalanii jechuudha. Yookaan saantiima 2 yookaan saantiima 3 dabaluu yookaan saantiima 1 dabaluu yoo hir'isanis saantiima 1 yookaan saantiima 2 hir'isuu jechuudha. Isaan biyyoonni kun lamaanii biyyoota ani qabadhee dhufe keessa biyyoonni kun maallaqni isaanii waan xiqqoo taateef dafaniis hin dabalanii dafaniis hin hir'isanii jechuudha. Biyyoonni kun garuu akkuma beekamu akkuma jedhe biyyoonni 18 guutummaan guututti qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni 20 keessaa 18 qannasanii biyyoonni lama immoo akkuma duraanitti jiru jechuudha. Akkuma yeroo darbeetti jiru jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin immoo jechaadha. Akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhamii, Saawud Arabiyaa, Riyaalii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaarii qabadhee dhufe karaa baankiitiin immoo jechaadha. Karaa Itiyoo.com immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman Riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronnaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanii qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe karaa Itiyoo.com qannasee jira. Karaa baankiitiin immoo dabaleetuma jira jechuudha. Akkuma beekamu baankota keessa baankii tokkoffaan akka Itoophiyaatti baankii Hawaashii jechuudha. Baankii Hawaash kan caale hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu baankii daldala Itoophiyaa, baankii Oromiyaa hundayyuu hin caala. Baankiin Hawaash baankota keessa baankii filatamaadha jechuudha. Baankiin Hawaash baankii jijjiirrannaan yookaan sharafannaan maallaqa isaanii baay'ee olaanaadha jechuudha. Baankii Hawaash baankota hundayyuu hin caala. Baankota inni qabadhee dhufe keessa tokkoffaan baankii Hawaashii irraan baankii 5 jechuudha. Baankonni kun lamaan baay'ee sharafannaa isaanii olaanaadha. Baankii daldala Itoophiyaa hin caalu jechuudha. Salphumatti egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 87 fi saantiima 08 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi qannasee jira jechuudha. Doolaariin illee qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 51 fi saantiima 68 jechuudha. Dhugaa dubbachuu kun baay'ee wannoodha jechuudha. Kan ittaanu Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 36 fi saantiima 47. Akkasuma Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 8 fi saantiima 75. Kan ittaanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 25 fi saantiima 00 jechuudha. Salphumatti Awustiraaliyaa doolaariin birii 100 fi birii 25 jechuudha. Kan ittaanu Hooman Riyaalii tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi birii 86 fi saantiima 31. Kan ittaanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birii 50 fi saantiima 93 jechuudha. Biriin Duubaay irree qannasee jira jechuudha. Akkasuma Duubaay dirhaamiin immoo karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechuudha. Birii 43 fi saantiima 95 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baankiin Hawaash baankii olaanaadha jechuudha. Baankii filatamaadha. Baankota hundayyuu hin caala. Biroonni kun jechuudha baankii Hawaashiin
Fakkeenyaaf guyyaa har'aa 43 baankii daldala Itoophiyaatiin immoo birrii 40 natti fakkaata. Gada dubbadheen ture birrii 40 jechuudha. Salphumatti naannoo birrii 3 caala jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Baankii Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyyaalli immoo karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 88 jechuudha. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyyaalli karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 43 fi saantiba 01. Kan itti aanu Kuweet diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 7 fi saantiba 92 jechuudha. Mootiin biriin Kuweet guyyaa har'aa birrii 600 birrii 7 jechuudha. Biriin Kuweet irree guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Naannoo birrii 2 qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 96 fi saantiba 12. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 75. Joordaan diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 63 fi saantiba 83. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 29 jechuudha. Paawundiin naannoo birrii 2 qannasee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankota keessaa akkuma jedhe baankii Awaashiin birrii 200 fi birrii 5 fi saantiba 83. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 42. Akkasuma yuuroon tokko jechaadha karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 80. Kan itti aanu Iswiis Biraankiidha. Iswiis Biraankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 76. Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 29. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 35. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan Misirii jechuudha. Birriin Ijiptii tokko jechuudha. Birrii 3 fi saantiba 93. Kan itti aanu Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 75. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 08. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 akkasuma karaa baankiitiin baankota keessaa akkuma jedhe baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraammoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beeruut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Birriin biyya Beeruut maqaan isaa paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundii Beeruut yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taatee fi isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaadhee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Inni maqaa isaanii nahin doolaariin baay'eetu jira. Paawundiin irree baay'eetu jira. Doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatan jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 08 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessaa immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii Awaashiin immoo yoo ergatan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi
birrii 51 fi saantiba 68 jechuudha. Kanan herreeggatu yoo kana saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii duroota keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libnaan jechuudha. Akkuma jedhe birrii biyya sanii akkuma jedhe paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirtanii jechuudha. Birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.